Adda. Kanaachi gaddinis waan fidaa jirruun qabu. Kanaan booddeetis gara hojii keetti deebiin qabu. Gaddi nu haa gahu. Hawwii ko akkam godheen si dhiisee deema. Garaa sakamtu na si dhiisisee na deemsisa. Hawwii ko garaa kamtu na ishee naa jedhee na deemsisa. An si dhiisee deema. Adaraan haati kee jaanarra jiruuf si dhiisee hin deemu. Yoo ta'uu baate illee mana kana gurgureetu si fudhadheen gara hojii kootti fudhadheen si dhiisee hin deemu. Akkamitti mana kana gurguri naan jettaati? Manni kun ikkoo ija haadha koof abbaa kootiin hin ilaalle. Kun cirmaa waan hin taane mana kana gurguruu hin qabu malee. Akkam godhe hawwii ko akkam godhee garaa isa kamiin si dhiisee hin deemu. Mada maalan qabaree hawwii ko akkam godheen si dhiisee deema. Garaa isa kamtu na dhiisisee deema. Dhalagu mana dhabnaan malli koo maalidha? Mana yoo dhabde maarree malli kee mana gurgurii dhaare? Mana kana gurguruu haa turuuti an kireessuuf yaadu. Kun gonkumaa waan hin taanedha. Kanaafuu deeminaan jettee? Deemin siin jedha. Filannoo biraas hin qabu. Ana akka rabbi na godhen ta'a. Lakki si dhiisee sin deema. Yoo ta'uu baate illee hojjettuu si bira kaa'ee hin deemu. Hojjettuun si hidha. Adaa hojjettuu maaltu na biratti gala jetteetu. Yeroo laaqana fidan illee biddeenicha hiixatanii nyaachuu akka itti isaan hiixatanii nyaannee hin beektu. Kanarraan kan hafe qodaa fidan illee asitti gatanii amma deemanitti jiru. Kun immoo akkamittiin ta'a jetteetu hin dadhabin kanaaf. Namni baratees jiraachuu danda'a. Hundumtuu ilaalcha tokko hin ilaalu. Kan carraa kee Waaqayyo kan sii kaa'e hin dhabdu. Kanaafuu siin barbaada, siin fida. Maalumaafuu kan carraa kee ilaali, walumaan ilaalla. Absaa ati mana dhaabbattee turte jechuun kuma kanaan dura niitii fuutee turte? Maal obsa nama fuudhin fakkaadhamu? Lakki harmeen kee yeroo sibira na fidan yaadatta miti? Gabaatti mi'a wayii baadhee fi gasheefiin biddeen wayii naa kennanii ateessa inni na gaafatanii naannoo seenaa kootti himeen kutaa 11ffaan baradhaa jedhanii achiin eessatti barattaa maatii qabdaan lakki maatiin qabu akkasuma waan tokko baas baadhee waas nama hojjedheen barsiisaa wayii kilaasii xiqqoo wayii naa kenne achi keessa taa'een barachaa jira jenna. Isaanoo baay'ee naa gaddanii nama bayeessa tokko harmeen kee mucaan koosii 11 kan baratu jira wajjiniin qo'attanii maaf hin barattanii qabeenyoo kan rabbiiti rabbiin namaa kennas namarraa fudhatanaan jedhanii yeroo sibira na fidanii anoo manaaf abbaa manaatti galannatti fakkaata. Kana mararree harmiin na haasofsiistee ture. Eeyyee akka jette manni kunis mana kophaatti jiraatan osoo hin taane mana maatiin itti jiraatanidha. Haa ta'u maaliif kophaa kee jiraachuu filatte rees keessa? Kophaa jiraachuu kanan filadhee fi obsa. Waan tokkotu lama natti taanaan. Waan tokkotu lama natti taanaanii waan jechuun naan galle.
Yeroo jedhu waan tokkumaa waan lama immoo lama dhaqa kanaaf jedheen. Obsa. Anis gaaffii kanaatiif deebii dhabnaan kophaa fidhadhee kophaa mana kana keessa ukkaamame hafuura koo dhoksadhee taa'uun koo. Maali haadha kee fi abbaa kee miti moo guddifachaadhaati warra kanaafi? Lakki haadha koo fi abbaa koo isaan dhugumaati. Garuu kanan ani waan tokkotu lama natti ta'e siin jedhes kanaafani. Jechi qabeenyi isaanii natti nafu moo jettamoo jaalala taanaanoo isaanoo lammanuu lubbuu siif dhabu? Eeyyeen obsa lameenuu akka lubbuu naa dhabanii nan beeka. Isaaniif ani dhala tokkittiidha. Ana malee hin qabani. Anis immoo isaan malee hin qabu. Garuu yaadni isaanii lamaan anaaf gargari. Abbeen koo akkan fuudhee dhala godhadhu fi qabeenya isaa mara qabadhee akkan taa'u barbaada. Kana malees nama hundarraatii adda bahee akkan guddadhudha kan inni fedhu. Nama hundarraa adda bahee yeroo jettu saayintistii fa'aa qorataa waan tokko akka taatu barbaadu? Lakki akkan baradhu akkan hojjedhu hin fedhu. Iddoon barbaade oolee waan natti mi'aayee nyaadhee wanta natti bareede uffadhe bakkeen fedhe oolee bakkeen fedhe bulee osoon galee isa gammachiisa. Kana malees konkolaataa eeyyama abbaa shanii naaf baasise konkolaataa bitee naaf laate. Harmeen koo akka nani konkolaatichaan dhufe. Erga akkas ta'e abbaan kee jannata duniyaadhaa si badhaaseera. Harmeen kee hoo maaliif faallessu ree? Maal kana qofaa obsa. Abbeen koo bakka guddaa naaf qaba. Jaalala anaaf qabaniinidha. Yaadni lamaan isaanii adda ta'uunsa. Akka abbee kootiif laaqan anaaf dhiyaate illee ofii kutadhee akka nyaadhu osoo hin taane hojjettuu anaaf qacaree hojjettuun sun kuttee akka afaan na keessu yookaan akka afaan na kaa'u fedha. Kana malees gaamoon abbaa torbaa magaalaa walakkaatti ijaaramaa jiru kun maqaa kootiin. Harmeen koo garuu akkanani kana hundatti bitamuu hin feetu. Obsa. Seenaa harmee koo tokkoon na duraa baduu dide. Maalu ta'u anillee ergan garaa haadha koo keessaa baheetii qabeenyumattan ol jedhe. Harmeen koo akkan hojjedhee baradhee iddoo guddaa ga'e hojjedhee jijjiiramee of danda'uudha kan isheen feetu. Yaa cabsaa maal ofiin jettaatillee erga garaa haadha kee keessaa baatee qabeenyumatti ol jettee kunoo umurii kee yoonaan ga'atte. Ati soo maal taate ree? Kunoo har'a geessetta. Kan kana boodaatiifis immoo waliin jirra. Maal dhibatteeti? Yaa cabsaa kan keenyas jireenya jedhama. Gadadoof rakkinni erga dhalanne mana nurratti ijaarratee waan hundumaa nu dhoowwatee waaqni joortuu mandararra deemtu nu taasise kaayyoo warra keenyaan gannu jennee kunoo akkas ta'aa jirra. Ati garuu gara fuulduraaf carraa hedduu qabdu. Atis carraa maalii dhabdee miti? Amma waa'ee kana haasa'uun nu barbaachisu. Waa hundumaafuu atis ka'iitii. Obsa. Oo cabsa maal jettee? Anis akka kophaan teenyeef atis akka daandiirra oliin gakkaattee ba'aan baanneef Waaqayyo harmee koo sitti qabe anaaf siinis walitti nu fideera. Kanaan booda atis homaa yaaduu hin barbaachisu. Kaayyoo kees galmaan gahatte. Qabeenyi fixeensa. Anas hin sodaatin. Ani akka haadha koottiin si ilaala. Atis akka haadha keetti na ilaali. Waliin kaayyoo keenya galmaan gahan. Kanaan booda atis ka'iitii kafana achi keessa jiru filadhuutii keessaa uffadhu. Kan kooti hin sodaatin. Kan kanarra darbe. Toleen sodaadhu maalin sodaadha? Wanta keessi kee fedhe maramuu na gaafadhu. Maal rakkoon qabu cabsaa? Jecha ittiin si galateeffadhu hin qabu. Rakkoon qabu kun galata hin barbaadu. Waaqni naaf ol siifaa yaadu. Maalumaafuu
Aannan danfisaatii achi laayibrarii deemna. Laatti ati kafana filadhu. Ana qeetanan aannan danfisee. Harmeen kee usee kan sitti horii waan danfisuu wayya aannan. Kun filannoo kootiin bara kan keetiin miti. Kanaaf ati Yoo danfise maal rakkoo qabu? rakkoon qabu kafana filadhu ati. Ani aannan danfisee cireenyaan deetu laayibrarii deema. Laaptooppii kee borsaa keessi kaa'uu fudhattee deemta? Fuunuun haa ta'u moo fuunu bakka akkasitti fakkaate taasisi. Ani garuu badaatti fayyadamaa jiru itti fayyadamuu dandeessa. Yaa Waaqa, dhugumaan baradhee kaayyoo harmeen koo jette galmaan ga'a. Galmaan ga'e immoo akka koo kan rakkate tokko boru rakkina keessaa baasa. Maalumaafuu yaa Waaqa, jara kana faanas ta'e ana faanas ta'e. Uffata filadhunaa ta'e. Naa ta'a annoo. Naa ta'a. Naa ta'a. Sho, uffata adii isheen dur jaalladhu. Sho, kunis naa ta'a. Kunis naa ta'a. Uffatamii lama. Manitti guddatees irraa namni koo dabaladha maal kun qabu. Naa ta'a kunis. Sho. Sinaa ta'u malee nama biyya kanaati nama biyya kanaaf haaraa fakkaatu. Akkuma jette kanaa nama biyya kanaaf illee haaraadha. Biyya kanaaf illee haaraadha. Obboleettiin koo tokko baddalamteetu kanaaf mucaa obboleettiin koo xixiqqoodha. Isheen dhiisee deemu manatti gatee deemu barbaanneef iyyuu siin kanaaf si barbaadu. Kanaaf akka carraan siin argadhe Waaqayyoo immoo si mannaa kaa'e siin argadheef si fudhadheen galaan jira ishuma wajjin si jiraachisuu ta'e. Dhuguma carraadha iyyuu malee ji'a lamaan kana booddee paaswortii shiyyaa isa jedhan sana baafadheera yuuti. Kanaan booddee biyya laan ba'a ji'a lamaan kanaa booddee carraadha yuuti. Waaqayyoo garaa koo laalee kan siin naa qabe. Dhuguma iyyuu carraadha. Waaqayyoo garaa koo laalee jedha malee. Kanaan booddee nan deema yuuti. Walumaan jiraachuu Kottu taa'es. Nakkotas ta'e. Hawwi. Wal baraa. Gudinte. Ragazzi, Gudinte. Mani masa. Mati si dua figa jira. Untu. Nakabate mane mal la fara figa. Mati si kaba. Yo. Mani wan kabate ni. Nakabate. Wan nakabate. Bakka chabi nakabate. HIV nama faana fiigee nama qabu jemmare lakki mana isaanii lixee mana warra HIV aannumanii mana warra isaaniitiin HIV aannumanii lixee mana qabeetiin HIV qabee jechuudha inni qabe bakka maal kana odeessi taanoo biyya laasan deemu yoo na nafee ofumaan birrii amma kana walitti qabachaa bee
Mana keessanii balleessee wayyoo. Har'a galtee har'a chaabiinsi qabee jechuudha. Waan akka qabne of eeguun qabu ko. Biyya alaa deemuuf miti. Hundi goggorii maaliifu? Mana seenanii fi chaabiin nama hin qabu. Na qabanaan immoo. Eera baay'ee tasgabbaa'e. HIV mana isaanii galtee isaa wajjin jiraattee miti kan nama qabu. Kanaafuu kun si qabuu hin danda'u. Kana caala immoo shakkii ta'e mana yaalaa deemiti yaalan. Ati immoo gatii mana keessanii beekedha. Kana natti haadhataan immoo deebi'u yoo nama isaanii lixeeti yoo maalli qabattee bu'u immoo. Achuma dhaabbadha. Kophee fuutee baatee soo kana hoo hankee koo. Wayyoo. Isa hundaan uffadhee beeyyu. Baay'ee hin gadda. Namni akka kanaa jira, uummanni akka kanaa jira jedheen hin yaadu. Baay'ee hin gadda. Kaas qabamee sirriitti qabadhu. Adaa, dura sin dadhabin sin jennaan diddee dadhabde. Dadhabbiin kee anattis sittis hin dhaga'ama waan ta'eef ati ganama subiidhaan kaatee gara hojii keetti deebi'uu qabda. Dhalaku akkam godheen si dhiisee deema. Ani si dhiisee hin deemu. Namoonni akkasitiin si balaaleffatanii si baqachaa jiran kana tuun ilaaluu si gatee hin deemu. Reeffa kee mitiitiin daaraa kee hin argattu. Ani hojii koos hin deemu. Mana koos natti hafu, hojiin koos natti hafu. Asuma taa'ee waadaa haati kee nagashiisiste galmaan ga'uu irra jiraata. Adaa, eenyuun guddisuuf jetteetu kana ta'e hojii kee istees dhuftu. Haadha koos abbaa koos dhabee siin adaadaa koo ishee ija tokkoon ilaalu dhabuu hin barbaadu. Kanaaf ani akka rabbi na godhin ta'a. Adaa, yoo lubbuun jiraanne wal argina. Kanaaf ganama subii kaatee deemuu qabdaati. Kanaaf ati anaaf jettee asitti rakkachuu hin qabdu. Deemuu qabda. Anaaf carraa koo kan rabbi naaf ka'e beeka. Laliiko waadaa naa gala. Sirra ana wayya. Ani waan baay'ee argeera. Kanaafuu ganaa ijoolleedha. Ganaa waan baay'ee si eeggata. Barattee ganaa iddoo gaarii geessa. Waadaa haati keenaan jetti galmaan ga'uun narra jiraata. Kanaafuu Laliiko waadaa naa gali. Tole aadaa. Waadaa kennan fudhatu. Daawwachuufis dirqama waan hin qabu rabbi siif na mirkeessisu. Boo'icha si barbaachisu. Boo'icha dhiisi. Kanaafuu mana barumsaa boorsa si geessee barsiisaa keetti si himee mana barumsaatti si deebisa. Tole aadaa. Galatuun baay'een si galateeffadha.
arramo boru 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 yoma wal garru arramo boru yoma wal garru ormo arra yom wal agarra arramo boru 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 yoma wal garru ormo arra yom wal agarra. Obsa. Kana fuudhi gadi. Atoo isa dhaquu fi anarra manatti galan. Maal jedhee ittuma warra manaa keessaa qinjaan. Beellama qaban irra. Gadi kana beellama koo kana mootii qaba qaqqabuu qaba. Yoo beellama qabaatti yoo gandan. Rakkoon qabu qaqqabee kana beellama koo deemee kana deebi'an. Kanaafuu fuudhi gadi kan. Wajjin yoo gandan maal rakkoo qaba. Ati immoo yeroo hundee dubbii baay'ista maanni ati. Deebinaan deebisee yeroo ishee jiru lakkoo qabu. Bakka. Uffata immoo galtee hin baafattu. Kanaan deemuu reeni? Maal rakkoo qaba galtee yoo baafatte? Obsa. Osaa kana otoo dhaabdee gaarii natti fakkaata. Anaaf haaraadha mana barnootaa keessatti uffata hin baafatiin galanii baafatu. Amma waa'ee isa wanta ni gorsitu hin qabdu yeroo ammaa. Tolee ansii fuudhee galuu hin dadhabu tolee. Beellama kana immoo dirqama qaqqabuu hin qabu. Kanaani yeroo hunda daftaraa fi kana baadhee tanan deemaara. Maal nama fokkisiisaa sallee daftarris yuunifoormiinis nama fokkisiisu. Amma waa'ee fokkisuuf bareedu miti. Surrees bu'een gala. Laatti si baadhee si faana deemu. Saqqee hoo qabdaaree irraa baafadhu. Harmeeyyoo si gaafatte maal ta'anii beekta? Barsiisaa isaanii faana affeerraa qabu. Yoo barsiisaa gaafatte yoo harmeen kee. Maalitti beekti barsiisicha? Barsiisaa isaanii faana affeerraa qabu. Isatu fudhateenii galee ani immoo kanaaf fidee fi dhufe kafana isaayyuu jedhii. Waan biraa akka ittiin dubbanne. Tole. Dhufe. Tasuma keessa ba'anii waanuma akkamitti dalagamuu jennu baay'een gadda kana keessaa yaa waaqatti fayyadamu. Ajaa'iba! Mana barumsaa kana keessatti kan humna qabu malee hin jiraatu jechuudha miti. Liifti. Eenyuun argiti amma immoo? Moo ijoollee sana argitiiti kan akkas jettu? Ani dirreetti reebamu qabu ishee qoosaa isaanii lafa kaa'u. Dirreetti reebamu naa jettu? Eegaa mucicha ni beekta. Abbaan isaa sooressa. Nama sooressaadha. Dama mucaan nusinis abbaa isaa miti kan biteef. Kanaafuu waa isaanii lafa kaa'eeti. Ati gan kan sooressaa laalta. Waaqni garuu kan hiyyeessaa laala. Qoosaa isaa mucichatti hin bu'a jechuun abidda harkarratti baachuu jechuudha. Kanaaf aboo qalbii isaanii lafa kaa'e. Sitti hin fakkaatin maaliifu? Kottu hin deemnaan. Yaa siifaa gala mucaan kun namatti dabalamtee kan wajjin naasu nama wajjin naasu kanaan kan naageesse galanii siifaa gala abboleettiin kun duutee miti jirte jechuun nan danda'a. Ishtaa. Lali mucicha argitu immoo haa inni ishee. Inni rakkoo hin qabu. Kan akkamitti jiraan jedhee lafa kanaaf. Maaliif daadaasi? Laliiko garaana nyaannaan mani ati turraan garaana nyaannaan mani si eegaa jira. Tola shikoota. Hawwi? Oda. Kottu kaa nyaata ati jaallattu si qopheesseera. Tolee kooti jijjiirratee. Kottu kaa. Hawwi koo nyaadhu kaa. Daa.
Anoo karaa keentaa. Kottu taa'ee gala. Awwi koo kai nan nan nika. Lakki kai. Ka'iitiin waadhati ka'iitii. Ka'iitiin waadhati. Amara koon hin jiru annan nika. Beena ta'e. Beena waadhati. Sito muchati nore bani akkam jirta naguma ya shageko shagera fadanani. Also, work the example 5.6 ulay ba sagala rajat deodar graduate project hari chapsa Malu sara kau cerita? Rakini seraja kapan? Betul akar rakini seraja. Mucaa seexana sanatu dhufee dura koo dhaabate. Hanga yoomiitti akka ishee yaada koo facaastee onnee koo rarraastee jiraattu garuu hin beeku. Eenyu ammoo seexanni eessa ammoo isheen? Akkasii onnee kee boojjite kun eenyumadha? Laliidha ka. Lalii. Ishee aan seeneeti. Maalumaaf iyyuu galgala ganama nyaanni hin jiru, dhugaatiin hin jiru, barnoonni hin jiru. Lalii ma jedhu. Mucitti haa ta'u malee eessatti wal bartani? Manuma barnootaatti? Dhiisii obsa seenaansa baay'ee. Guyyaa takka abbee koo dhukkubee jennaan gara mana yaalaa fuudhee ni deeme. Waggaa sanatti isheen harmee ishee geessite harmee ishee yaalaa turte. Guyyaa nuti deemnu sana garuu wal'aansa mana yaalaatti qabdu xumuratti akka isheen galtu dooktaroonni itti himanii ture. Laliumti. Yeroo sanatti ishee harmee ishee malee nama eenyumayyuu of biraan qaban. Baatee konkolaataa fidachuudhaaf harmee ishee kophaadha. Gatteenii deemuudhaaf waan gootu dhabde. Baatteenii galuudhaaf immoo manni isaanii baay'ee fagoodha. Filannoo dhabdeetu harmee ishee faana teessee gadduu eegatte. Ammanumaan dhaabbee faana gara kutaa yaalii ol seene. Akka kutaa yaaliitii xumuratee kutaa yaaliitii hoggaa gadi ba'u teessee boo'uu ishee argee takka dhaabbatee ilaaleetu innoo itti siqe. Maal taatee boocha dhalaguu? Maal taatee jedhee itti siqe hoggaa gaafatu? Laliin ol jettee ilaalteenii wanta jiru mara haasofsiistee. Abbeen koos erga ishee irraa hubatee booda na waamee akka waliin harmee ishee fuunee gara mana isaaniitti deemu erga na hubachiisee booda afur taanee konkolaataa keessa teenyee imala keenya eegalle. Ogguma sana konkolaataa keessa seennee afur taanee imala keenya eegalle. Yeroo sanatti ani fi Laliin wal bira teenyeetu harmee ishee waliin qabneefi ture. Akkuma isaaniin manaan geenyeetti nutis abbee waliin haasa'aa gara manaatti eegalle. Hoggaa mana geenyu nan beeku homaanuu hin qabu nagaa koon ture. Akkuma abbee waliin mana geenyee gara manaatti ol deebineen
laliinfaa qoricha harmee isheef laatame konkolaataa keessatti dagattee bu'uu isheen hubadhe. Qoricha sana kaasee atattamaan gara mana isaaniitti deeme. Hoggaan karra isaanii dura gahee karra isaanii rurrukutee takkaa dhaabbadhe. Isheen yeroo sanatti sababa qorichi harmee ishee sun jalaa bade gaddaa turteetu furmaata dhabdee baay'ee dhiphachaa turte. Hogganaan ani karra rukutee waame sana uftee karra na duraa saaqxe. Hoggaa karra na duraa saaqxu sana uffannaa isheen uffattee fi simannaan isheen naaf goote battaluma sana onnee koo jaalalaaf saaxile. Kanumaan cabsaan uffata buusee jedhe. Obsaan qoosii. Cabsaa. Leave it. Homaa jechuun miti. Silliqeen jaalala ishee waraane ishee qofatu buqqisa. Akkasumas ati immoo jaalattee yeroo ishee argattu ittiin boonta. Homaa miti. Losing hope is a great danger. Abdiin guddinatti maalumaaf iyyuu jaalalatti kan kufe jaalala kaasa. Isa malees ansiif jira. Kee maalumaaf iyyuu maaltu galla. Obsa nuti garuu lalii kan ishee kanaaf hin godhan. Homaa miti. Jaalalaan akkasitti gubattee naftu. Guyyaa tokko itti gammadda ta'an beekamu ture. Maal hojjechaa jirta? Lakki warqii ishiitti barsiisaan nuuf kennee asumatti xiqqoo ishee yaaleen gala jedhee tan. Laaluun hin danda'ama? Kottu ta'e maal rakkoo qaba? Ishiitti safartee tamdee barsiisaa laate. Kanaaf iyyuu gaaffii 15ffaa kanaan natti ulfaate beektaa? Isa hojjechuun barbaade. Hin seeni. Laliin horii. Laliin beekaa duroo jireetti nama sararaan galtee nama beeku. Hin galtee si gattee moo? Beekaa. Garaa kanamaa wal hoftanii deemtu jedhee yaadan. Sigalee damdee? Waan siif kennu jetta amma sitti akka laata. Okay? Laal. Maal dalagaa jirta? Maal hordoftaati? Sitti himee miti bakka takkaan hordofiin isin barbaadu. Sin barbaadu maal taatee yeroo hundumaa ofirraa na dhiibdanan. Lakkinatti dhaga'amuu osoo hin ta'in akkasumaan namni mana namaa keessa jiraatu namni mana namaatti galee jiraatu qormaata baay'eetu isa qaqqaba. Kanatu na aarse malee kun immoo homaa miti. Mana namaa hin jedhin. Mana namaatti hina. Sammaa'een
haatiif abbaan koo utuu narra jiraatanii isaan bukkeen jira ta'ee hiyyoomanis qarshii qabaatanis dhabanis ana mucaa isaanii tokko guddifachuun dadhaban ture. Garuu sababa harmeen koo fi abbeen koo narra hin jirre quxisuun illee akkasitti deebi'ee na ergata. Kanan na gaddisiisa. Haadhaaf abbaan. Maariyaanis haadhaaf abbaan qabu hin barre. Laliin hin beeka. Garuu ati yeroo galtu cinaacha gaarii ciista mana harmee kee fi abbaa kee keessa. Nyaatas nyaata ija hin qabne nyaatte yeroo ija hin qabne siin jedhu. Kan irratti namni si ilaalle kan irratti alagaan tokko si ilaalle hiixattee kutattee nyaatta. Ani garuu ciisuun koo fi ka'uun koo wal biradha. Akkasumas ciree yeroo koo baay'ee yaadda. Hadhamuu eessa koo rukutama maal jedhameen arrabsama jedhee. Maalumaaf wanta akkanaa hin yaadinati. Ka'ee hin deemne kun. Akkamittiin jiraadhu yeloosiitoo sirraattiin gargar ba'ee koobaan ta'ee watwaataa takkittiitoo maraattu seeraa ta'ee. Obsa! Maal dalagdaasi? Attam bulte? Maanni garam deemaa jirta? Galgala harmeen kee baay'ee natti dheekkamaa turaniin bar. Maal hin barti moo akka inni mana hin bulle? Eeyyeen ati sammuun kee hin hojjetu. Dhufteellee natti hin himtu. Bakka akkasiin bule jettee natti hin himtu. Ani gaa maalumaafuu akka afaan keenya tokko ta'uuf dirooyingii kaasaan bulee jedhiin. Si akkamiin amma na ciisa? Akkamiin ciisu? Maal keessa akkam bule osoo argiteeti baay'ee gaddisa ture. Akkas jechuun qabdu hanga yoomiitti akkas taatu ani bar mana keessanitti galeen jiraadha. Ati kan warra manaati mucaa manaati. Waa'ee mana galmaa miti. Noo akkas jechuun qabdu. Obsaan qoosiin ani kanan jedhu lalii wajjin wal agartanii beektu? Hanga yoomiitti maqaa lalii dhooftaa bar. Abbeen kee anaan maal naan jedhu tarii qormaata yoo na biraa dhabde abbeen kee maal jedhuudhaan sammuun kee xiqqoo ishee yaaddu. Amma waa'ee qormaataa miti. Waa'ee qormaataa naan na dhiphisu. Kanaaf ani sababa mucaa sanaatiin barumsa koo addaan kuteen mana maatii kootti illee galee bulaan jiru ani. Kanaaf lalii ani maal jedhee akkan siif ibsuus hin beeku. Absaa daandii irra deemu kun gaafsa namoosiinis si gaabbisiisuun isaan oolu. Cabsaa ati akkasitti ilaaluu hin qabdu. Jaalallis bakka qaba. Barnoonnis bakka qaba. Dalagnis bakka qaba. Umurii dargaggummaa kana keessatti barnoota keetiin qo'attee kan hin dabarre. Ati waa'een kee waa'ee dubaraa har'as boris waa'ee dubaraa har'as boris waa'ee dubaraa. Ati barkanaan booda barnoota keetti tattaafachuu qabda. Sadarkaa piriiparaatoorii akka jirtu hin dagatte. Har'aaf natti qoosi gaafa sirra ga'ee bara. Anaan maaltu na dhibe situ beeka. Maalumaafuu an ka'een deema. Taa'ee isa deemuufi laaqana jajeera. Laaqana nyaattee deemta. Ani garuu meekaappiin qabatu hin deemee natti tola. Taa'ii gadeetti immoo yeroo hundaa meekaappiitti. Taa'ii ka qabda. Obboleetti mirindaa tokkos dabalime. Ati qoosi. Ani garuu dirqama baddaas bu'ee gammoojjis biheen mucittii of harka gashuun hin qabu. Tasumaa osoo waa'ee ishii natti kaasuu baatte baay'ee natti tola. Maaliif yoo jette tokkoffaa mucaan kun gaddara jirti waa'ee jaalalaa hin yaaddu. Haati ishiif abbaan ishii akkasitti jalaa du'anii jiru. Akkasumas namoonni baay'een balaaleffatanii jiru. Afachumee ati ishee waliin. Kanaaf lalii waa'ee barnootaa malee waa'ee jaalalaa yaaddis hin jedhu yoo waa'ee jaalalaa yaaddes si waliin jaalala dabarsitii hin jedhu. Ati amalli kee dhibba meeqadhaan bara? Garuu ani kanan jedhu yeroo baay'ee gaaffii kan natti ta'u mucaan kun warri gosa akka qabeenya qaban hin beekti. Anis akkan qabeenya qabu hin beekti. Beektonni jaalalaa tokko tokko maal jedhu beektaa? Jaalala bakka sadiitti kan ilaalu. Jaalala firummaa, jaalala qabeenyaa, jaalala dhugaa. Jaalalli qabeenyaa kan yeroodhaaf qarshiidhaaf jecha namatti siqanii borsaa namaa keessaa akka daanii yoo nyaatanidha.
Garuu mucittiin akka yaadutti jaalala dhugaa faana ta'uu barbaaddi. Bar hin dagatiin isheenis mucaa dureessaati. Ati immoo akka gadi qabu yeroo hundaa akkanuma jechaa deemta. Na bareetu ana nan dagadhee kanan jedhu asaayimenticha meeqa argatte? Gidduma kee digdaman argadhe ishee. Ofii keessatti Anis isallee digdaman argadhe haa ta'u meeqa argatte sitte? ana ofii makoo jedhee fudhachaa Na caalle maalaa hojii Isheen kuufi ishee hojjetti ana si hojjette siif bara. Tokkumadha. Kan ishee wayya isheen parsantii 16 beetti ati immoo parsantii 20 saa'uun beektu jechuudha. akka hin gaddaa obsaa rukutan. Ati kanan jedhu mucaa kana faana hin deemin jedhati gajjeessee billaan ani kanaan dubbu. Mana barnootaati iddoo biraa isa kamii wajjiniin Mana barnoota ani sababa isheetiin barumsa addaan kutee kanan jedhu. Sababa isheetiin balaa meeqa akka mana barumsaa keessatti narra ga'e osoo beektuuti har'amoo osoo na harkaa nyaattee na harkaatii dhugduuti mucaan awwaaltee narra deemtu kana. Sababa isheen na waliin deemtuuf mana barnootaa addaan kutu. Akka deebinaa deebistuuf miti kanas si gaafachaa jiru. Akeekkachiisee si laadhiran kanaan dubbu. Gatii kanaaf mucaa kana biratti lammaffaa si arge jennaan hin beekan yoo lubbuudhaan jiraattee kaayyoo kee galmaan hin gaadha jettee dhuguma nama barumsa sammuu keessatti nyaate yoo taate mucaa kana faana gonkumaa si arguu hin qabu. Of adabdee osoo mucaa kanarraatii of qusattee gaarii natti fakkaata. Maal danda'a? Keessa deemuufi. Gara manaatti hin gala kaala. Gara manaatti gala. Ati bara mana barnootaan dhufne. Kanaaf waan dadhabeef deebi'ee meekaappii waan hin qabuuf galuu hin qaban. Mana barumsaaf kootiif sababa kan ta'e maal akka ta'e beekta? Homaa rakkoo qabu jechaati jetteef kanaaf. Homaa rakkoo qabu miti. Kanaan booda mucaa kana biratti si arge jennaan foon kee akkam fufursu hin dagatiin. Ifama seenaa hin deemne kottaa. Maalaan jee beektu assaayimentii wayii naaf utee ta'uu naan jee kanuma natti meenaan immoo. Lakki natti himi bakka kanammaa siin hojjenne sirootaa fudhanii. Bakka assaayimentii jeemti binaan deemu. Lali ani maalumaaf iyyuu asirraan hin ba'a. Kanaaf isin asirraan galaa. Maaliif kana? Lakki asirraan galuu kun hafu. Galma galmee qabnee galmee soomanan deemnee. Ilma abbaa hin qabne imimmaan irraan jenne galma galmee hin qabne galmee sun hin dhiifne ilma abbaa hin qabne imimmaan ijinne mararararara yaa galaana ganaalee hin gongoomto maafee gongoomto. Askooti daandii wallaaltee. Maaliif koottoo seeni malee? Maali suuqa deemnaan jettee turte mii? Lakki adaadhee kee wajjin wal si barsiisa jedhee ta'a. Tasumaa ta'uu qabu malee. Koottati immoo. Lalii akkamiin hin deema? Maaliif itti himeen dhufe ko? Manaati immoo? Shuulaliituu maaliitiin callistii immoo waan akkasii hojjettaa? Ishii nagadhiisi. Ishii. Kottu malee seena. Kottu seena. Cufa sini uftii lalii.
Kottu Aluma kanatti wal dubbisna maal bakka quba yoo maaliif maal jettadha dee? Kottu see. garuu dafii ba'uu qaba. Daftee baat. Manni keessan baay'ee miidhaga. As taa'e. Ada? Oh. Kottu ba? Oh hawwiko. Mucaasa kana wal baraa kariyaa kooti. Obsaan jedhama. Bashaaduu jedhama. Hai, Hai. Mushaan isin dabbisa. Aannan dabbisa silakka aannan dabbisa. Maal gochuu keetti dhaalanii maaf utuu natti ni miila akkamitti callistii na fidaas. Isi maaloo daadaa kee rakkisaa jirraan ba. Kuni manuma jireenyaa keessanidha. Baay'ee namatti tola baay'ee namatti tola. Si kanaaf iyyuu maal dafii baasii miidhagsiisaatii ba'uu qaba dadii. Kita ini sini kopai dah kan nyata. Lah kan lu kopi sih. Tulis nya. Kata kesan kita tinggal. Miseni. Maalin nageessuma? Ay, ada kau nasi juga. Akkam? Jirta? Nagum. Fayyum? Akkam. Maanni harroo kophaa deemte? Ay, ijoolleen achi hin baane kanaaf itti baafuu. Maal kophaa keessi hin baate? Jechuun karaa sana hin baane siin hin bahe. Miti. Barumsa maaf ibseeti? Barumsa akkamiin baradhutteeti? Wanta baay'ee gufuu natti ta'ee jira. Kana ani barumsa koo osoo mucittiin mooraa mana barumsaa sana keessa jirtutti barumsa koo waan seeraan duukaa bu'ee baradhu natti fakkaatu. Hiriyaama keessa naqa. Ati dubbii isaan nageenya natti fakkaata hanga irratti. Hiriyaa ishee waliin deemu mucaa mana kootti galee barumsa natti beeka. Isaan mucaa kanaaf ani buukoo waliin. Naagaaf sifaana waliin amala ishee waan isaan beekta waan ta'eef dafi naagaaf. Maal qabatu gaafadhaanii maalaan qabatu maaliif? Lalii beekan waa'ee ishee kana jibbisiif maal waan isheedhaaf jedhee jireenya akkamii akkan jiraadhu. Lalii jaalattee ni turte? Jaalatteen illee sasalphaadhaa re. Maal sin jette re? Sababa jaalala isheetiin mana barumsaa irraa itti tan jira. Maal sin jette re? Maal naan jettan ofii kootii ittiin himneen bara. Ofii kootii afaan baasee ittiin dubbanne nan sodaaddeef. Mucaan immoo mucaa salphaa sitti hin fakkaate. Kan isheen naaf dhiyeesse. Kan isheen amansiisuu dandeessu. Garuu ishee yeroo mucaatti argite marsisii deebisee ture. Maal naa deebise? Gonkumaa inni waa'ee kanaa hin sodaate. Ittiin dubbanne inni waa'ee kana hin dubbatu maalan ta'anii. Lalii maan kaabalee lalii maan. Lalii mana babuudhaa beeku. Maaloo amala ishees waa hunda ishee waan beektu fedhu. Maaloo ati ishee. Amma waan barana isa. Ati lalii barbaadde? Barbaaddaayyuu. Ishee argannaan har'a ishee argadhee sa'aa booda osoo lubbuun duniyaa kanarraa boqotteeyyuu nan gubona. Akkas taanaan lalii jechuun mucaa akka kootti baadhee jiru. Kana deemu. Kanaaf akka nama si cabbatu harka keessa. Kanaafuu waa'ee dhaliif hin dhibbatinati. Isaanaaf isin rasaayyuu. Isaayyuu isheetu jechuu barbaada. Seenaa ishee koo haadha ishee hanga abbaa isheetti hunda isaa nan beeka. Kanaaf maaloo sin rakkisa? Homaa rakkina hin qabu. Seeni maaloo? Ati ishee hin barbaaddan taanaan anu kana cabbadhe akka keessi taate. Waadaa kana Aramoo boru yooma wal garru Oromoo arra yoom wal agarra Aramoo boru yooma wal garru. Yoo bahe ijoollettiin wajjin deemna naan jechuun ifatti. Yoo isaan waliin deeme immoo cabsaan akeekkachiisa natti laata. Kanaaf yoo ijoollettiin walitti hin bahu waaqa humna oolu.
Kanaan booda naaf achi wal arguu hin qabnu. Tasuma Maaliif kan nagarre? lakki lalii wanta naaf siin waliin agarsiisne waan baay'ee jira. Kanaaf lalii kanaan booda fuulli koo fuulli kee tasumaa wal arguu hin qabu. Yeroo hundumaa cabsaan sababa keef jecha jara bukkee taa'ee waan hin barachaa jiru cabsaan immoo sababa keef jecha anaan baay'isee waan na miidhaa jiruuf kanaaf isa dhumaa waan natti himamee jiruuf lalii. Kanaan booddee na waliin deemuu qabu. Kunimmaa ta'uu qabu malee. Lalii akkamitti ta'uu hin qabu jettan? Maalumaafuu yoon asiin beena arga waan ta'eef alasiin hin ba'a yoonni si gaafate ishiin hodhan ni jedhe hodha. Lalii garuu deebisnee wal arguu hin qabnu natti fakkaata. Bor mana barumsaatti daftara keessa fakkaata. Obsa! Doofa, si waamaan jira miti nageessu? Maal jala gaartaasi? Eessaa dhufaa jiru? Meekaappii deemee dhufaara mana barnootaa. Har'as manni barumsaa jira? Meekaappii deemnee dhufaarra. Ati maaf mana barnootaa? Har'oo akkamittiin kophaa kee deemtee yeroo kaanoo kophaa si argeen beeku? Ergati gaafa naatti himteeti tasuma argeenis hin beeku wajjinis deemee hin beeku. Wajjinis deemtee hin beeku? Isheenis mana barumsaa adda eessatti fokkoo kita kootu chas? Mana gara manaan gala. Si isheen mana barumsaa uftee hin beektu? Uftee nufni isheen wal. Cirumaa wal argaa jirtaniisi? Tasuma wal argaa jiru erga guyyaan itti himteeti. Obsaan hin soobin. Dhuguma siin jechaan. Obsaan hin soobin kootu. Mana barumsaa har'aa meekaappii qabduuti meekaappiitii dhufaan. Gadi barullee kee. Isheen mana barumsaa dhufneette? Kun daftara eenyutti raree? Sitti meera dursee mucaa kana. Dura araadaan qabaana beektaan. Aarii mucaa kanaatti araadatti nagashii. Anaan. Baarullee san torbee darbee yeroo irraa fudheedha kun isa miti. Eenyu soogdaatiin? Hin qoosiniin nageessuati. Si sitti meera dursee. Mucaan sun ani harkaatiin baatu jettee gonkumaa yaadiin. Ishee boolla isheen seente seenee of harkaan galche. Kanaaf lammata raajuu qabatte hin barbaadu. Magaalaa kana ishee biratti haa turu. Magaalaa kana keessatti ijji koo akkasii nagar. Lakeetiin barnoota dhiisuu olola daraatee koofal bitadhaanii mi'a argaa himaa badii mimatii doominaan ja'aadee ootu malakuu ajaa'ibummaa kunneen baasumaa.
nama sitti fakkaadhu moo? Namummaa keenya nan ilaallatu. Nan ilaallatu? Dogoggorteetta. Namummaa buusee tanan of jibbee of gadhiisee akka nama maraateetti kanan daandii irraa fi bakkee oolmaa namaa hin taane kanan oolaa jiru jaalladheetii miti. Kanaaf lali akkan si jaalladhu hin beekta. Hunda isaa bira geesseetta. Har'a garuu akka nama homaa tokko hin beekne anaan yeroo daandii irratti akkasti na taasistu siin maal sitti fakkaata? Ani yeroo na ilaaltu akka nama rakkatee moo rakkata akkamii sitti fakkaadhee tanan? Laliteen ijoodha si jedhanii. Kanaaf anaaf inni ijoo ta'uu dandeessa. Jireenya kootiif furmaata kan ta'uu danda'u si qofadha. Onnee jaalalaan qabdu moo jaalachuutu cubbuu qaba moo yakkadha siin jedhan. Kanaaf ani siin dhalee jiraachuu kan dandeenyu hubadhu. Duratti miira nama tokko qofaaf hin ta'a nama tokko immoo qabadhe. Kanaaf na dabarsi. Lali. Hulenya rakoda Jalaleke ya todma Kuyamete halkanate dola Oromtete hulekiya Hulenya rakoda Jalaleke ya todma Kuyamete halkanate dola Komote solsa Opsi jado akam gode nomsa Male no komote solsa Opsi jado akam gode nomsa Ansumaneka osamidama Osumanadu Sirina Jesus senana neso orma barbado Ansumaneka osamidama Osumanadu Sirina Jesus senana neso orma barbado Ishine sanam anashi male Jalala shetan barko logale Jalala doga sura kalbiti Jirenya kote oda rabiti Ana peshida kiftin Jalala shitina jannata gala Ana peshida kiftin Jalala shinan jannata gala Ana peshida kiftin Jalala shitan jannata gala Ana peshida kiftin Jalala shinan jannata gala
Maarakkina qabar tole barika. Insiin wasti mun dhufe ture. Tole maarree mana seentii yoo na haasofsiiste. Manatti miti tuun shaayii bunaa inni haasofne. Yaadadan kennu akka waan teessitti hima. Mana isin nu wayi. Maqaasuma akkasitti hima. Adaadaan waan isheen itti natti hin fakkaatu qabdi. Maalni adaadaan keessa eegdi moo? Lakki maal jedheen manaa ba'a. Maarakkina qabu fulma tokko faltee baata waan xinnoodhaanis sitti mee deeqaa shan turtu daftee deebita. Lakki adaadee jiran wallaluu hin barbaadu. Waan sululsisu miti barbaadu. Waan tokko yookaan riyaakoo tokko dhukkubsatee ishee gaafadhe nufamnaam jettiin baatore. Guyyaa dhaloota riyaakoo na waamtee isanii kabajuu deema jedhi bahee bakka maal ta'a? Tole bakka isheen dhufa. Maaltu ishee bakka chaa? Eessatti wal agarra? Kaaffee Lulla Laasaa. Kaaffee Haayiluu Nagaasaa bakka achitti wal agarra ishee. Tole sa'a meeqatti? Sa'a sagal irratti bakka. Hai. Akkamiti? Jirta? Nama fardaan barbaade? Lafoo argatu jedha Oromoo. Maanni aboo si barbaachi deemaa hin jira. Anaammoo? Hin qoosiin maal? Dhugaa rabbi. Maal nagaa miti moo? Oduu gammachiisaa tokko si fideen nufi. Maaloo dafina biraan gahiika? Isi aboo. Sittin himaa ishee. Maaloo ani qoomman afaan keerratti dhaga'utti keessi koo akkasina ta'aa jirtiin bara. Maali aseeti? Isaa faffati na gushii jetti isaa. Waa'ee jettiin. Hin qoosiin maaloon seeni? Qo'ee kaa. Waa'ee ishee faffatee afaan si kaa'uuf hin jira. Yoo dhuguma garaa qabaate hoteela Haayiluu sa'a sagal irratti dhufti afaan kaa'u. Ishuma moo ishuma moo? Si faffateera. Afaan kaachuu moo hin dadhabdu. Kanaaf booti. Kanaaf boosi ani immoo hin beekte amala koo akkamitti akka dhufu. Kana immoo kana ka maaliin sii godha maaloo haadhoo? Maaliifuu sa'a sagal irratti ati bifaa jeetee kiisii keessa furdisiitii kootu baqaachite. Sa'a sagaltuu oli beelamte. Sa'a sagal hoteela Haayiluu. Kanaaf boosirii sa'a sagal haa turu ani dursee tanan achitti argamee tanaan kormeen kee waan hin taasisuun agartaan bara. Elagaa akkanirraa hin fanne sitti hime si faffateera afaan kaachuun irraa. Haramoo boru yooma wal garru. Haramoo boru yooma wal garru. Oromoo arra yoom wal agarra. Waan sitti meedhee ta'an si qaane maal rakkatte moo? Hiriyaan koo tokko guyyaa dhaloota ishee har'a kabajatti ture. Nan deema jedhee tan. Tole. Kanaafuu rakkina maal qabanii? Oma rakkoo qabu kanammaa dursitee otoo natti himtee tatee deemnee iyyuu hojiin gargaaru lamaan keenya iyyuu kun immoo gammachuudha. Na eeyyamaa jechuudha moo? Ani immoo baay'een gammada kana keessi koo baay'ee na gammadaa jira dhugaa waaqa. Ani baay'eetti hin gammadaa hawwi. Maal si barbaachisa ree? Maallaquma xiqqooshii waan ittiin kennan bitu. Maasa guddateedhaan siin fida kunuushi. Nama barbaadettiin godhadhu kana. Tole ishee aadaa guddaa sagalatu. Inturiin immoo dafii kottu immoo. Tole. Helloon si. Eeyyee dhufaan jira. Achi geessanii moo? Tole maaloo iseen maaloo dhufe? Obsa. Siineen jedhame. Maal jettee? Mana haala kee moo abbaa keessaati kan miila walirra naqattee teessu? Amma waan biraan barbaadu. Kosii mooraa kana keessa jiru mara qulqulleessitee akkasuma hambisii. Kana malees kafana siree jalatti illee haafisan. Hunda baasitii kophee koollee osoo hambisii. Baasitii qulqulleessi. Kana malee manneen fincaanis qulqulleessitee na eeguu qabdi. Yaa hojii rabbii kan kophaa na hambisee irratti immoo sooressumallee na ifachiisa homaa miti
Amman gaafa iddoo yaade ga'utti niin obsa. Garuu hiyyeessi gaaddidduu itti boqottullee hin qabne harka namaarra jiraattu jaalala qabamuu jechuun ibiddarra dhaabatanii bulluqa alalfachuu jechuudha. Kanaaf har'aa kaasee waa'ee lalii of keessaa baasuun qaba. Maalumaafuu deebii xalayaa koo maaliif akkana dhorkite qofa mana dhaqee gaafachuun qaba.